Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtan sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Baankiin biyyaalessaa dhaabbilee seeraan ala maallaqa biyyoota alaa gara Itoophiyaatti daddabarsan ifa godhe. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa dhaabbilee maallaqaa daddabarsaa yookaan hawaalaa 4 karaa seeraan ala maallaqa biyyoota alaa garaa irraa gara Itoophiyaatti dabarsaa jiru jedhe ifa godheera. Dhaabbileen hawaalaa kun qulqullina sirna faayinaansii Itoophiyaa diiguu fi sharafa gabaa jallisuuf kaayyeeffataniiru jechuunis komateera. Sochii dhaabbilee kana qorachuuf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiru kan ibse baankichi qorannoo cimsee tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka fudhatu hubachiiseera. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa dhaabbilee gocha kana irratti hirmaachaa jiru jechuun ifoomse keessaa daddabarsa maallaqaa Shigaay, daddabarsa maallaqaa Adulis, Ramadaa Pee yookaan Kahaa, daddabarsa maallaqaa Taaj warreen jedhamanidha. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatanis karaa dhaabbilee maallaqa dabarsuun hayyama hin qabneen firoottan isaaniif maallaqa erguurraa akka of qusatanidha kan inni gaafatu. Maallaqni karaa dhaabbilee kanneen ergamus qabamuu akka danda'uu fi erga qabamee booda immoo nama yaadame bira ga'uuf wabiin akka hin jirre akeekeera. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaa jiraatanis mala seera qabeessaa fi amanamaa ta'etti fayyadamuun maallaqa isaanii karaa seeraan galchaa jechuun yaadachiiseera. Warri daldala namaa irratti bobba'aniiru jedhaman 5 akka du'an itti murtaa'eera jedhe ministeerri haqaa. Akka dhaha gi'iiziitti bara 2017 dhumaa jiru kana keessa namoonni daldala namaa irratti hirmaataniiru jedhaman 5 seeratti dhiyaatanii murtiin du'aa itti kennameera jedhani gorsaan ministeera haqaa Itoophiyaa. Daldalli namaa fi namoota seeraan ala daangaa ceessuun yakka akka malee biyya kana keessatti dabalaa jirudha. Rakkoo kana hanqisuuf ammoo mootummaan biyyoota akka Jibuutii, Keeniyaa, Maalaawii wajjin hariiroo hojii yakka kanaa ittisuu qindeeffatee hojjechaa jira jedhu gorsaan ministeera haqaa federaalaa obbo Balaayuun Yirgaa. Naannolee keessattis hojiin daldala namaa fi namaan seeraan ala daddabarsuun yakka guddaa akka ta'e hojiin hubannoo cimsuus hojjetamaa tureera. Akka gaazexaan Pilaas natti himaniiru jedhetti. Bara kana keessatti namoonni 5 nama gurguruu fi seeraan ala daddabarsuu keessatti hirmaatan adabbii yakkaa lakkoofsi 178 irratti eeramee himatamaniiru. Lakkoofsi adabbii yakka eerame sun immoo hidhaa waggaa 25 umrii guutuu haga du'aan adabuu waan eeyyamuuf 5 isaaniiyyuu balleessaa ta'anii waan argamaniif haa du'an jedhamee irratti murtaa'eera jedhaniiru. Dhimma kanaan wal qabatee murteen akkasii yeroo jalqabaaf kan kenname ta'uusaa kan himame. Bulchiinsi kutaa magaalaa Boolee ganna kanatti jiraattota 13,000 caalaniif tajaajila fayyaa tolaa kennamuuf karooran qabaa jedhe Xuqur Ambassaan har'a eegaleera. Hospitaalli Ispeeshalaayizidii Xuqur Ambassaa kutaa magaalaa Boolee keessatti tajaajila dhukkubsattoota fayyisuu tolaan kennuu jalqabeera. Hospitaalichi har'arraa kaasee guyyoota 3 dhukkubsattoota 5,000f tajaajila fayyisuu Booleetti tolaan kennuuf hojiitti seeneera. Manni yaalichaa ganna kana keessa karoora hojii tola ooltummaa lammiileef bilisaan kennuuf karoora qabatedha. Kanarra Booleetti kan eegale. Tajaajilli tola inni kennu qorannoo duraa wal'aansa daa'immanii fi ga'eessotaaf ajaja qorichaa dhukkuboota hundaaf tajaajila dhukkubaa niwurooloojii tajaajila dhukkubaa daranyoo yookaan kaansarii gadameessaa fi kan harmaas akkasumas dhukkuba sukkaaraa dabalatee akaakuu adda addaa warri dhukkubsattan wiixata har'aa fi boruu iftaan akka hospitaalli Xuqur Ambassaa kutaa magaalaa Boolee keessatti tajaajila kennu yoo dhuftan tolaan isin yaalaa jechuun beekseera. Bulchiinsi kutaa magaalaa Boolee hospitaalotaa fi buufataalee fayyaa kan dhuunfaa fi mootummaa kutaa magaalaa sana keessa jiran walitti qindeesseen ganna kana tajaajila fayyaa tola kennuu eegaleera jechuun beekseera. Hojii tola ooltummaa kutaan magaalichi ganna kanatti fayyaa irratti kennuuf karoora qabateen jiraattota magaalittii 13,000f walakkaa ta'an tolaan yaaluuf qophiidha jedheera. Kaleessa dooniin namoota 154 feetee deemaa turte qarqara Yamanitti dhidhimtee lubbuu nama hedduu galaafatte. Dhaabbanni godaantota addunyaa dilbata kaleessa akka beeksisetti dooniin Jibuutii irraa baqattoota feetee kaate tokko qarqara galaana Yaman irraa erga geesse booda dhidhimtee lubbuun namoota 68 akka galaafatte battalumatti barameera. Doonii sanarra kan turan namoonni 154 hundi isaanii lammii Itoophiyaa ta'uun oolle. Balaa kaleessaa gara ganama qaqqabe sanaan kan lubbuun argaman nama 12 akka ta'e Yamanitti mataan dhaabbata godaantota addunyaa Abdulsattar Ersoortuu Associated Pressitti hime. 74 achi buuteen isaanii hin baramne.
barbaachi isaanis itti fufeera. Reeffi namaa galaana qarqara Yemanii gama kibbaarraa osoo bololi'uu argamuusaa bulchaan naannoo Abiyaan dubbataniiru. Barbaacha keessatti bulchiinsi naannichaa hirmaataa jira. Durumaa kaasee Yemen karaa godaantonni Afrikaa keessa bahanii gara biyyoota Arabaatti deemanii ta'aa ture. Erga waggoota dhiyootii ammoo baay'inni namoota gamasitti godaananii akka malee dabalaa jira. Balaan ol fakkaataan irra ga'us dabalaatuma bula. Waajjirri muummee waldaa addeessa diimaa addunyaa Gaazaatti argamu waraana Israa'eliin haleelamuun dhaga'ame. Waldaan addeessa diimaa Filisxeem keessa jiru waraanni Israa'el waajjira isaa muummee Gaazaatti argamu irratti haleellaa raawwateen hojjetaa gargaarsa tokko ajjeefamuu 3 ammoo madaa'uu beeksiseera. Haleellaa dilbata kaleessaa raawwatameen abiddi akka gamoo waajjirichaatti qabatu gochuu dhaabbanni gargaarsaa kun himeera. Haleellaan waajjira muummee waldaa addeessa diimaa kibba magaalaa Gaazaa Kaaniinisitti argamu irratti Israa'eliin raawwatame kun ta'e jedhamee kan raawwatame ta'uu dhaabbatichi ibseera. Waldaan addeessa diimaa akka jedhetti waajjirri muummee isaa kan Israa'eliin kan beekamuu fi akka eegumsaatti kan ilaalamu asxaa diimaa ifa ta'e qaba. Humni ittisaa Israa'el gama isaatiin gabaasa gamoon waldaa addeessa diimaa miidhameera jedhe kana qorachaa akka jirudha kan inni kaase. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kan mongolomnaa turtii gaarii isiniin jenna.